انتوا ليش تتصايحوا عند المريض؟ اخرجوا كلكم خلوا لحالي يرتاح. انت اللي مريض والله عسل. لا كلكم اخرجوا من عند المريض، ممنوع الجلوس عند المريض. أمريكا رفضوا هنا ما يو هنا تشيلات رفضا شيء Bakka jannati yoo didee jedheetiin jedhe karaa jaarsaa jaartiitiin na fudhatta marra koo jaarsaa jaartiin every year barbanaadha. والله ما ركوا كبرهم يجوني سيجله تبى فتشون بربادا غرو بعد كنا كنا واري كان يباس ورا ورقات كذا على يسمبر ولا ولا يصير ما كله يبغى ما ترومو خلاص يجارو فني يجرو كلامه تي Wala bakka yoo sun dhabamtee dinyetti karaa jaarsaa jaartiitiin yoo na goota ta'an shir. يوم رحمة تلما واسيسوين يوم ركون انجروا أني Waasisuun jechuun maali ati hoo? أني برانا والله نيتي فودو بروادا بومراد بيومات تقولي وافاتي ويتلا Kan jaarti namaa kan singiliidha miti. ما كبيرات كليس سجالة ديران انترني أكم بريسي أمانة مه Auzu billahi. أني فيديو مرة سيباسي وأنا متك بقى شوكو إنسان ترى ديمي أني سيمبر بادور أمريكا كنينا نجنة Bar jechuun ati bar namni kuni kan amantu waan social media irratti osoo hin taane waan social life amanuu qabda si sodaatee waan social life amanuu qabda barate. يا Nama tokko gisee laalte kan alarratti uffanni isaa maal fakkaatu uffanni isaa Monaaliizaa bareeda waan barbaade kan jira miti onna jedhee deemu gaafa mana keessa ola seenee mana keessa gaafa argitu burtuqoo shaayii tanuuf jalaan fuune jirti. إيه Ati kan laalu of social life dha malee social media يا akkasi. دوغا Kanaafuu akkamni immoo akkuma si sodaate jedhaa jira namni. أكاسين جراني Uno koomenti irratti hin sodaate. you think this guy married her bit gutama wasi sora damiti god wait sin so wasi sora damiti kalla fi furda wal rade ma beita dima fi gurracho wal rade ma sigale Ani sin jedhaa dha bada. wannan so da wai tunjiru Jaartii fudhu barbaadetta taataa ta'uudhaan singilii jirma. no dubbi marugati yati furu barbada walla amma man guddo da arriwase sigale amma foton ciratu bade jira sigale matallen mola wanni jira ira fatu base jira amma niti furun dirka bas Was weird. I don't think he will Ati koomenti jira laalin koomentiin jira waan bulti kenna facaasu malee bulti kenna ijaaru. Risi ani wanni jirri intabatti imbeka abitti fa hiya lattami gafa abitti fa awalina sinna mashamuna wajhatani haasat redo bilen as jirtu warri Minnesota gafa wada si sena waraqata nutti si tolcha jedhani Faayidaan qabani. bilaashatti jetta Gaafa hunduu illee harargeen irra dhaabattee na hawwaaltu. akkas wayya Reeffa kiyya harargeen miicuu qabdi. wallaani saree illee na nyaatu cinqaatti hin qabu garuu awwaalsa geennu taate oromoon na awwaalta Ummata harargee jechuun bar yaa wallaahi billaahi yani inuman argine. Wallaahi inuman argine. Erguma miidiyaa kanarra dhufeetiin jedhee
nama hedduu god baree nama hedduu god argee yaa ijoollee jimmaallee hiriyoota qaba ijoollee arsii keessa arsiin silaayyuu dhalleetti guddadhee wallaggallee jiranii badawee ani warreen naan hariiroo walitti hin qabne yoo jiraate ijoollee wallootiin takka hariiroo walitti hin qabne ijoollee walloo walillee arginee waliin nyaanee dhufnee hin beeknu jechuudha. Kun ammoo ummata Harargee jechuun wallaahi anaaf bakka I don't know maal jedhee akka ibsu hin beeku wallaahi. Ani wanta akkasitti immoo amma wanni ani sodaadhu wallaahi dhugaa wanni ani sodaadhu waan namni kennan argine waan namni amma namni baay'een xiinxalline siigalee Sumaaleeni warri Sumaalee kun ammatti wallola maal jedhanii beektaa amma niitii fuudhuu deemtuyyuu qabiilaan kee kaminni siigalee gosti kee kaminni balbalti tee kaminni kana wal gaafatan laali kana wanni Sumaalee irratti wal loltee lolli guddaan ka'ee uummanni kun wal diigee siigalee alama duniyaa keessaa bahee dubatti hafee siigalee uummanni kun afaan tokko qaba aadaa tokko qaba siigalee amantii tokko qaba kenna kuni siigalee amantii tokko iyyuu hin qabu laali siigala waan gandummaan wal qooduu sana siigalee waan qabiilaa wal qooduu sana waan rakkoo fide ka amma namni kenna akka taphaa lafa jala haasa'u kana siigalee dubbiin hadda dhalatte suutaan addumaan bal'ataa siigalee rakkataa diigamaa deemtii jecha siigala Oromoodha jedhanii waan Oromoo dubbachuu wayya malee siigalee anama gosti arsi dhaloonni baale siigalee garuu sanbira waan tareefi waan biraa dubbachuun fedhu siigalee ani Oromoodha jechuu malee siigala wallo taate jimma taate baale taate siigalee Oromoodha siigalee Oromummaa ati Oromoodha anillee Oromoodha hayya bas siigalee waan akkasii Ameerikaa kanarratti yoo laallee jenne yaa ijoollee teenna jechuudha. yaa Ijoolleen Amaarri amma diina kenna jennaa miti. Namni akka isaanii ijoollee kennaa hiree baasee jiran. Keessattuu waraqaa isaa hin godhan kan ijoolleen hiriyoonnummaan ta'e namni biyya kanaa beeku namni afurii irra caalan ijoollee Amaaraati kan isaa hin godhanii jechuudha. Kenna garuu qurxummii bishaan keessaa argitee akkana si jalaa ta'a. yaa namni kenna waliin amanu wal sodaata afaan tokko ta'ee waan tokko dalaguu hin danda'u beekta sani malee ani dhugaan personal experience siigalee ani ummata Amaaraa kana nama akka ummata Amaaraa mucucaataan hin jiru wallaahi siigalee namni jarri beekta afaan sitti tolanii afaan jaraati wanni badaan hin bahu siigalee garuu billawa qabatanii tooridaa baatanii ittiin deeman siigalee si waraanuuf yoo ati ofirra garagaltee ittiin jette siigalee duyda si waraanuuf siigalee garuu afaan sitti hin balleessanii wallaahi ani yeroo duraanii kana ijoolleen Amaaraani bakka barumsaatti fa'aa beeku bakka dalagaatti fa'aa beeku siigalee ila waan kana ebalu kanatti bakka dalagaa kana naa himi hiree sana bakka kanaa kana naa baasii siigalee bakka an ture san magaalaa duraan ture bakka dalagaa sananii hoteela keessa dalagaa ture kaziinoo kan namni kumaarii taphatoo gartee nama baay'ee beeka ture siigalee nama baay'ee beeka ture wanni keessa ture nama ajaja fa'aa ture siigalee jennaan inni dalaadhaan Amaaraatu ni dhufti yeroo baay'ee bakka kanaa kana dalagaan seensi fa'aa siigalee amaan dalagaa seensisu siigala garuu yoo abboo bar nama ani dalagaa lama sadi seensetu jira garuu nama sangaafa ani waa hajamee ebaluu kiyya wayiitu waan akkanaa barbaada bakka kanaa kana dalaydaati mee waan tana dubbii itti naa himi jedheeni itti himan siigalee waan yoo irraa jecha wallahi anjazaa kiyya kilaamni bakka sanitti bakkuma hunda jira sun kilaamni akkasii suni ambar gizee biyya arabaa hojjedhu san muyyattii wayii hojii hojjechuu beeku hin beeku jedhee daa'imman guddisuudhaan nyaata hojjedha qulqullinna isiin wannoodha ijoollema maal jedhe obboleettiitii haadhaan garagara jedhee abbaan tokko haadhaan garagara jedhee daa'ima guddisuun beekudha namitti namuu barsiiftuudha manan ooltu dirqama daa'imaatiif fuudhee fide. Gaafa kan daa'imman isin guddatee naan namittiin manni kiyya mana xiqqaadha. Isiin haa deemtu daa'imni jabaa ta'e ati waan nyaatallee hojjechuu beektuuf ati taa'ii naan jette haa deemtu isiin. Hin danda'u abadan jedhee dide. Hidha isii cufuun barbaanne beeki akka daa'imni guddateeyyuu jechuudha.
يا فزا قاف كمال قوت أنا دمنا إسي جنجنت بريسي دبلا هادمتو هتم روزي ما دي هجتا لكم وانا قوتا دائما ما نقول كلنا مو جزي انقلي دائما سر رافونا كل كل زت جنجنت بري هذا نسيدا بلتين إيه هاكتي سني نقول قرتيسي لا لكنو اوكي جتني انغافا كودا جاه بتاجي اسين ددامي لما رفيدتي يا غافا كودا جاه كنا نمتين بري مانا كنيته نرى دائما نجت مالو نمبري نولا ما بكم فلون كابون دندو بري وجين كي يديكا وجين كابدني خلاص ديم جيزي سيدك نمتين أكنا يرارتي كاينو لا تشوفين ديم نراجلون ati deemi bakka birrii fudhadhee dhufaanaan jette. Laali kun wallahi. Narraa haftee ji'a 8 hojjettee baate. Laali kaa kun siigalee kana sin jedha siigalee kana kana. Sa'aatii san meeshaa kiyya gurguradhee faana deema malee biraa nafu. Bakka hojii kanatti namni walitti haasiti keessattuu bakka hojjettu nama agarsiisuu jechuun nan argee. Anaan walitti yaadboodha warra waliin haasa'u hedduu isaanii yoo ilaalu. Yeah. Yeah. No, kuni bar waan dalagaa qofaa miti siigalee haala dalagaa jira irra haala jiruu irra akka itti jarri jiraatan tusanii siigalee yoo ati hin beekini siigalee si qabalaniitumaan reeffi kee kama garaa ciisu agarta siigalee alatti bahee saree si nyaattu siigalee lafa jala dalagan jarri waan dalagan kana jecha kenna garaa lafa diinni si barri amma wanni ati ilaaluu qabdu maal beektaa? Fakkeenyaaf Harargee caalii arsitu sitti aana. Jimma caalii asiin Harargee nutti aana. Ammallee Amaara caalii jimmatu foon kenna. Hawwii maa fagaannu malee. Argitee? Diinni gaafa sii tole illee akkuma sii toletti gaafa sitti hammaate illee akkuma sitti hammaatetti ilaalta diina bar hin komattu bar wanni si komachiisu hin jiru bar diina baay'isa wayi hin komattu. Wanni si komachiisu hin jiru jechuudha. Maaf diinni diina? Gaafa si tole sapiraayizii taata. Gaafa inni ammoo si miidhe ammoo wanti ati sapiraayizii taatu hin jirtu. Maaliif jennaan kalaas karaa diina keeti wanni wal hojjetan hin jiru. Bakka wanni si sapiraayizii godhu hin jiru. Kana saayin walii godhuu irratti sappoortii walii godhuu irratti waan kanaa godhuun isaaniiyyuu anaaf sapiraayizii guddaadha. Argitee homa kanaa godhuuf bakka walii hojjetan. Isaaniitti wal gonnadhaniiti waan kanaa walii godhuu isaaniititti jechuudha. Yookaan nama kenna irraa kadhattee gaafattee waan kana hin argatiin. Ijoolleen teena keessattuu ijoolleen arsiidha. Nani gaafa biyya Arabaa san jiru naan hiriyaadha hedduutu jira. Warroonni akka malee na dhiyaatan jechuudha. Erga biyya kana dhufe assalaamu alaikum nama naan hin jenne jiru. Ergumaan biyya kana dhufe akka waan harkaa luka kutadhee. Ijoolleen silaa barnatti aananii nama waanaa godhu osoo rakkadhee iyyuu nama na gargaaru han jedhu. Garuu isaan irraa akkuma musliin jedhee ijoollee Harargeetirra caala kan yeroo hunda sappoortii na godhan. Asiinis ta'ee karaa keessaatiinis yaadaanis ta'ee maqaa isii dubbachuun barbaadan obboleettii takkan qaba alhamdulillah isii san bichaadha bakka waan barbaade itti himadha waan barbaade natti himatti halkanii guyyaa jire wallaahi hanga ani yaadne naa yaaddi ani yaadu tasuma hin yaadu isitu naaf yaadu naa wajji cannaqamtee bakka naa waliin rakkattee gisee bakka hin qaanfadhaayyuu sila isiin tun wayi haadha tiyyan taane gandaan tokko hin taane. Isiin argeedha anarsiidha bakka obboleettii tiyya wayii hin taane maaluma bakka naa waliin rakkatti gaafii natti taamataa kiyya keessa deebi'e jechuudha. Halkaniif guyyaa naa waliin rakkattee naa waliin cannaqamtee waa'ee mamma hiree Ameerikaa kanarratti wallaahi hanga kan itti yaadne bakka ansi jamii. Yoo yaadni ma wayii na dhiphise
dhiphise mataa na dhiphise asirra dhufee sa'a 5 asirra taa'ee sa'aatii kan koo gubee yoo dadhabe deemee rafa. Gaafa bakka yaadni wayii natti jiru jechuudha asirra dhufee asirra sa'aatii kan koo dabarsee kaan arrabsee ka faarsee bayaan asirraa jechuudha yaada ishee ofirraa qootee jechuudha. Isiin garuu sanumaayyuu wallaahi akka waan dhimma isiitti halkaniif guyyaa kaatee naa wajji dhaabattee kaatee naa waliin rakkatti bakka cannaqamte naa wajji hanga ka isiin hin rakkifne kiyyaatu ishee rakkisa. Kanaaf waliin dhalootarra waliin gangalootatu caalaa. Wallahi waliin jiraachuutu caala. Waliin jiraachuutu caala sii kana. Garuu namni ila amma namni kee yeroo baay'ee kaambaati jechaa fi waan yeroo takka inni sii godhee jajjatta sii galee namni kee ammoo namni fira keetii kafoon keetii halkanii guyyaa